deebisaa gaafii deebii kutaa takaffaadha. Kutaa takaffaa gaafiin kan dhiyaatu kutaa takaffaa deebiinis kan dhiyaatu kutaa takaffaadha. itti dhiyaadhaan isiniin jaa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa Bukhaarii Muslim gabaase keessatti akkana jaa gara khayrii takkaa yeroo nama yaamtu osoo irraan in irranne abbicha saniif qabamti jaa. yoo gara sharrii nama yaamte sharriin sun mislu zaalika kanuma akka namicha sanii qabamuutu sii qabama. gubaarra maaliin qabadhee si dhufe mee maaliin qabadhee si dhufe waan bareedaa si fayyadu qobbaleetii ta'e islaamaa fayyadu waan gartee yoo duniyaa tanarraa deemte sadaqaa jaariyaa sii ta'u anniin beeka jettee biran kutin arkaana kana waan jabaadha. Obbaleetii ta'e tan beeynee jira amma fakkeenyaaf ati ni beeyta namni laaluu jiru ni beeyta tarii nama hin beeynee jira saniifuu obbaleeyyan sadaqaa jaariyaa akka walumaanuu nu taatu ana ta waraabu jirtus ati tanamarratti sheer gootu sababa ati laayik gooteen laayikii xuyxeen namni irraa fayyadamuu danda'a nama hedduu bira dhaquu danda'a jechuudha. saniifuu inshaallah akkana ja'a bismillah alhamdulillah الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوك خياك قاليون بقى جراتم بقى سجينيغا الحمد لله رب العالمين جتا كان بيتشرر ترجع جرتانكونغا أركان الإسلام. أركان الإسلام 5 أركان إسلام شاني كان درا أشهد رقام بها ألا إله أكان جبرمان إلا الله رب ملهنجر وأن محمدا أمل نبي محمد رسول الله ارقم ربي وإقام الصلاة لما فان صلاة وإيتاء الزكاة قرتي وقبيني قبات زكاة رباس وقبيني خسيجي وصوم رمضان باتي رمضان توقاها السايرو تكالفتو صومنودا هجا وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أقرتي وقبيني قباتي من ربي وقاها السايرو تك حج قرون واجب جتشولا يو ربين قبيني سيخن حج قرون جا قرتي waggaa keessaa yeroo takka hajji godhuun waajiba. Dubartoonni musliimaa yaa dubartii islaamaa